asin sena asin irrawaya da jara kenya difa magu mani jurro majollen North America jollen mana baratti school mana godani school mana khana gugodan wanta jira computeran sereni baratani hedduda slow god internet heddu slow god akhana fina kaste difa ma kam jirtan naga fayya da irra debeti يا ده خلنا تشوف إنه ما خلا لايف خلنا نقاري داو فالمتى تقول لايف بلين فدو ميديا فدو لايف خلنا لايف كان يكون ميديا قد ده فري تاني دبنا وان برباني دبنا هاجا فين دبنا لميتين أبو هاجنا هاسوا أبان نجرتو يا ده كنا كفرت يفتان نجرتو خلا فين خيس برأينا لايف كان يكون الرؤية ده أكم جرتن الرا جمتشون أمة تجراي كابون السوبر بعد دريه أمة تجراي بلسته فيلمات أكبر بعد جيفتشون ثاني أنا أفهم مشهورة بقى مدنين جاني ديفيسه ورا نفتنيا ورا إثيوبيا تقوم سوبر بعد ورا إثيوبيا ولا أنتم أمارات ينبل تبر بعدو الرا قيام متجابا أبي يفيس متجابا نفتنيا في قلبي جابا نوتيجرو المان أورومودا أديم سخيني جرس وان تيف وان جرس ديمات أجر روف نوتيس وان بيتين جارت شو بربانوف إثيوبيان ديجمون أكوان كليجي إثيوبيان ديجمون وان إثيوبيا ديجا نوتني ديجر إثيوبيا بتنيسو إثيوبيا ديجو أورومون ديجرو دكاب خنا بودا وان إثيوبيا ولكواج لان لابن إثيوبيا نجرت ومن أورومودا ميليشن تم ومن أوروموتيس بيفيد أبتشو دكابا خنافين في المات تجرا أن نبى في نبتين دجرا سندرا جرو شقوت غلطاتي في ورين واسي جتاجرو شقوت غلطانا بجباتين جاني ورين هفيس أكبر إنين هوا أبسوك إيروتين باتملي مني مرتيدا نفتنيا إسنين باف بشقوت غلطانا وري أفنيس أبسورو موداتين بوتان ديك إيروداتين بهودا فتا أملي manni murtiidhaa waasii isinii godhee isin baafne dhiiga qeeyiroodhaa isin baase uggura qeeyiroon kahaa jirtu isin baase Baqqalaa Garbaafaadhaas Joorfaadhaas kabaasuudhaa taa'u yoolee qeeyiroon itti muddite qeeyiroon itti cimte qeeyiroon itti jabaatte bahuudhaaf ta'a yeroo gabaabaa hopefully isiniif himuu barbaadu malee Joorfaan bahuudhaaf ta'an within short time bahuudhaaf ta'an abifaan kun lafaa kanii qaamee bara kanaa guyyaa dhiifamaa guyyaa maarree walii goonu isa jiran amaara sodaateeti cal jechu jira malee sochiin qeeyiroodhaa Joorfaa baasuudhaaf fiixarra geessee jirti keessatti baasuudhaaf murteessee jiran gadhiisuudhaaf murtaawee jira garuu yooniin Joor baase nafxanyaan nan dhiiftu isaan tunaan marsee na cinaa jira eessaan galaa maal naan jedhanii gurbaan gowwaadha maraataadha qeeyiroo wanni godhaa jirtan waan cimtuudha hidhamtoonni Oromoodhaa guututti akka gadhiifaman sababa uumanii waasii godhadhaa maal jedhanii gadhiisuudhaaf murtaa'ee jira keessatti kana asbaanii dubbachuun hin barbaachisuuf cal jenne gartee malee bahuudhaaf ta'an within short time Jooris Baqqalaanis Shamsuddin Xaatis hundinuu gadhiifamuudhaaf ta'an eenyu gadhiisu jira qeeyiroodhaatu gadhiisu jira qeeyiroo Oromoodhaa qabsoo qeeyiroodhaa uggura dhiiga qeeyiroon gannaqaa jirtu dhiiga dubartoonni keenya gannaqaa jiru falmaa haawwan keenya godhaa jiretu jara kana gadhiisuudhaaf deema shuguu galgalataadhaa dura gabbahee warri kunis jala bahuudhaaf ta'a kana shakkina maaliif warreenni kafalaadhaa jiru lafatti hafaadhaan jiru dhiigni gannaqaa jiru lafatti hafaan jiru Abiy Ahmed amma confuse ta'eeti eega Tigreen itti goobdee jalaa baate karaa goru wallaalee akka nafxanyaan isan baafnes arkee jira nafxanyaadhaa isaan marsitee as qabdee jirti karaa ittisaan jalaa boos dhabee jira silaa akka fedhiidhaa asiis deebuu barbaada kan Oromoodhaa garuu hulaan itti cufamtee jirti hulaan toobaadhaa ta Abiy Ahmed Oromoo biratti cufamtee jirti dhibbatti cufamtee jirti kanaafi silaa asiis deebuu ni qalbisa asin hulaan cufaadha nafxanyaa idduus bahuu hin danda'u rakkoo hamtuu keessa galee jira kuni joolmuteenyaaf abdii kennuudhaaf joolmuteenya hamilee isaanii ijaaruudhaaf waan dhiini isaanii hagana qabe akka gartee lafatti nafin
akka hujirra oolaa jiru akka jijjiirama mootummaatti fidaadhaa jiru akka isin gartanii fi akka dhugaa kana hubattanii fi kan dubbachaadhaa jira biyyoottan addunyaadhaa guutuun yoon especially Johor Mahammadii fi hidhamtoota adda bilisummaa Oromoodhaa hogganoota kaafaa'uudhaa yoo gadin dhiifne beellamni duraan seenne dirree dimokiraasiitiin bal'isa filmaata dimokiraatawaan godhawanii sun khijiba jarri kun hatattamaan bahu qabaa Ameerikaanis warningi itti kennitee jirti biyyoottan Awurooppaatis itti kennaadhaa jiran kanaatu dhiibbaarra haa jira warri qeeroon alaa kanaa imbaasii cufaadhaa jirtan falmaan isin godhaadhaa jirtan akka addunyaan dinniina irraa maayyii abii kentu especially hogganoota ABO'tii fi hogganoota KFO'dha Johor Mahammad dabalatee yoo hidhaadhaan baane dimokiraasiin ati jettu khijiba Nobel Peace Prize'dhaas doogoraan siif kennine kana booda addunyaatti fudhataman qabdu ifatti itti himanii jiran kana gurra isin calawu kana akka gaarii gurra qabadha wanni abii booda kana ijji keessaa babaatee wanni haasu harkaa wal dhoytee harka maratee akka taa'uuf bakka deemuun akka taa'ar kalellee dhatiif dura akka ta'a gaafa Sudaan dhaqee akka ta'a wanni akka taa'uuf dinniina addunyaan guutuun itti kennaadhaa jirti keessattuu dubbiin Johor Mahammadii fi hogganoota ABO'dhaa wal qabee guutuu hidhuudhaa sun hizaabarra isa dhoyte kana addunyaadhaa wajjin jiraachuudhaaf Ameerika irraa fuula harkachuudhaaf hidhamtoota kana gadhiisuun dirqama kana tolaan godhaan jiru akka addunyaan nu dhageessu dhiiga qeeroon arra gannaqaa jirtuutu nu godhe akka addunyaan nu dhageessu falmaa qeeroon diaasporaadhaa ala kanatti gooteetu nu gargaare akka addunyaan nu dhageessu falmaa imbaasii Itoophiyaadhaa cufanii alaabaa teenya gubbaa dhaabuudhaatu nu gargaare wanni sagalee Oromoodhaa ol kaasee sagalee nafxanyaadhaa gabbuuse dhiiga nuti gannaqaadhaa jirru jechuudha injifannoon teenya if dura deemaadhaa jirra malee if duuba deebi'aadhaan jirru qabsoon Oromoodhaa if dura deemaa jirti malee if duuba deebi'aadhaan jirtu arra mootummaa TPLF kafan qolchi Oromoodha kun beekamaadha tokkollee nu jingoon politikaadhaaf jechaa turre fannoodhaa zarmaadhaa balaaqalaa jechaa turre suni politikaadhaaf wanta kana siima gaafa Gondar dhaqanii ya Oromoo dameen hojjan joollee laal waan kana namni keenya hedduun beeku joollee Oromoodhaatu Oromeerraa achitti ergame irratti hojjetameeti joolleen Oromoodhaa ergamtee joollee Oromoodhaatu imbocciisan saba godhatee dhaqee achirraa Amaara fakkaatee addunyaa biratti fudhatama harkachuudhaaf dhageettii harkachuudhaaf akka wajjin jiran jedhamuuf joollee Oromoodhaati ta'a Gondar teessee ya Oromoo dameen hojjettee waan san diraamaan sun diraamaa politikaadhaa dalagame amma beektis waan qabu amma jarri beekuus waan akka leera koon qabu kanaaf himu jira waan hin keessa beekuufiin jira Oromoodhaatu dhaqee chiigad akkas jedhee diraamaa siyaasaadhaa qabsoo Oromoo tana if dura furgaasuudhaaf dalagame gaasan warra dalagee jira warra hojjetee jira warra marreedhaa jiru kana anyhow Oromoo dhiiga naytee TPLF kaafte Oromoon kophaa isiiti qabsoytee kaafte arra filmaata Tigraay keessatti deemaa jiru dhiiga qeeroo kashiira injifannoo qeeroodhaa kana kan itti oole kan itti milkaawaadhaa jiru warra biraati ummanni Sidaamaa naannoo fi mirkanfateeti kan fedheen filatee ibbulchaadhaa jira eenyuun dhiiga qeeroodhaatiin warri Walaayitaalleen arraantana dhaga barkachaadhaa jira eenyuun xurree qeeroon baafterra deemaadhaa jiran hundinuu naannoon Ogaadeen arra alaabaa ifii dhaabbattee nafxanyaan keessatti mataa ol hin qabattu eenyuun xurree qeeroon baafterra deemaadhaa jiranii jechuudha so arra nutiis qeeroonis laafinni keenya bakka garitti walitti himnee tolfannee cimnee waliin dhaabbannee bilisummaa Oromoodhaa mirkansuudhaaf Democratic Republic Oromiyaa jaaruudhaaf biyya sirna gadaatiin bultu biyya aadaa ifii qabdu biyya seenaa ifii qabdu biyya goottan ifii qabdu jaaruudha uggurrimmaan tana eegalame kun yoo itti fufee baatii takkaaf deeme waan kana heddummina keenyatti faa'idoynee
dandeettii qabnuun if gargaarree biyya teenya dhaabbachuudha dandeenya. Do not ever give up. Do not ever give up. Abdii hin muratina. Waltifnifnee wal cinaa dhaabbannee laalamma labsiin qeyroo afraffaadhaatun sadaffaa wal hin geenye lammaffaa wal hin geenye afraffaan wal geessee jirti. Tuulama keessa ol seentee jirti. Wallaggaan baatee jirti. Irratti hirmaachaadhaa deeman. Abdii murachuu hin qabnu. Khalee tuulama keessatti karaa cuftanyaniiti ijoollee qeyroodhaa qawwee gubbaa dhaban. Nam tokko kana jeessan dura anaan maxxanse khalee ijoollee nama afur madeessan. Wallagga keessa akkasitti deemu jira. Kunis itti dabalamuudhaaf ta'a. Maaliif? Maqaa Oromoo ju'uutu arra yakka tahee jira. Sirna Abiy Ahmad keessatti maqaan Oromoo ju'u yakka, Oromiyaan yakka. Isigala Oromoo taatee dhalachuun wanjala. Afaan Oromoodhaa dubbachuu wanjala. Sirna hamaa kana keessatti Oromoon qabsorraa dheessituus dirqamaatu qabsoof fidee dabala. Dirqama dheessitee jalaan baatu. Yoo Oromoo taate dirqamaatu fidee akka mataa walitti qabannu nu godhaa jechuudha. Dirqamaatu akka wajjin dhaabbannu nu godhaa jechuudha. Kanaafuu wanni nuti deemuuf qabnu biyya teenya walaba, biyya teenya bilisa Oromiyaa ijaaruudhaaf ta'uudha qaba. Dhiini kana booda qeyroon ganna jechuudha. Waa'een sochiin ammaan tanaa kun namni hinaafne namaa miti. Oromoon hinaafuudha qabdi. Tigraay uummanni miliyoonni 5 achi keessatti hundaan sodaatamee hundaan kabajameeti filmaata godhachaadhaa jira mootummaa mataa ifii ijaarachuudhaaf. Uummanni miliyoonni 5. Nuti uummanni miliyoonni 50 ol hinaafnee lafaa ka'uudha qabna obboleessoo dhageeffadhaa. Hinaafnee namni hinaafne namaa miti. Namni hiriyaa fiitiin hinaafne namaa miti. Hinaafnee hanga bilisummaan Oromoodhaa sun mirkanootutti qeyroon biyya keessaa qabsootti mudduudha qabdi. Hanga bilisummaan Oromoodhaa sun mirkanootu hanga filmaata dimokiraatawaa akkanaa kana godhannee biyya teenya jaarrutti qabsoon hadhooytuun itti fufuudha qabdi. Itti cimuudha qabna. Labsiin kun laal arra silaa September 1 yoomi Itoophiyaatti arra guyyaa afuraffaadha. Guyyaa takkaatu hafe. Warra Finfinneedhaa warra Oromoodatti haqqisaadhaa jiru kana lukkuun isaan nyaatan, re'een isaan qalatan, sangaan isaan nyaatan, barcaan isaan guyyaa iidaa godhuu ta'an amata haara Itoophiyaadhaa amata haara keenyaa miti. Ka Oromoodhaatii miti. Amata haara Oromootii miti. Amata haara Amaaraati. Laal. Karkas akkasi fudha. Barri Itoophiyaan lakkaawwattu amata haara Amaaraati. Amata haara Amaara irratti barri haareen Oromoodhaa ni jira. Booda siiba. Asirratti silaa nyaatanii dhuganii machaawanii diggisanii waa meeqa godhan. Akkasan hin goone arraan tana qeyroo laagaa qabdeeti makiinaan takkalleen ol seenaadhaan jirtu. Wallaggarraayis, Harargerraayis, Arsirraayis, Maarirraayis ol seenaan jirtu. Naannoo Amaaraatillee reega seenaan jirtu makiinaan. Eenyu godhe? Qeyroo Oromoodhaa godhe. Arra warra khalee isin gubbatti fincaanaa ture Finfinnee keessaa gaallaa akka ziyuuxaa maal jechaa ture arra laagaa qabdanii isiniitu akka fedhi godhu jechuudha. Qeyroo Oromoodhaatu laagaa qabee as gubbaa dhaabbattanii gubbaa dhiichisaadhaa jirtan. Give yourself credit. Qoodee fi kaayaa. Gootummaa isin hojjettaniitu arraan tana Abiy beeta mangistii keessaa gabbahee sirkiin tiituun rakkoo qabdi. Achi keessaa gabbahee warra Finfinnee jiraatu hunda deemee waxiidhaa fi daabboodhaa fi maarreen hiruuf. Haala kanaan kijibaadhaa jiraachuun yeroo gabaabdudha. Yooni sochiin ammaan tanaa kun guyyaa 10 silaa itti fufte warri Finfinneedhaa dhaqeeti Abiy ilkeedhaan nyaata. Ilkeedhaan. Uummanni beelee, uummanni rakkate mootummaa isaan nyaata. Warri Finfinneedhaa quubsuudhaa fi beeleessuu keessatti uummanni Oromoodhaa murteessaa. Nu nyaachisa, nu belleessa, nu jiraachisa. Qeyroo Finfinnee isiniitu harkaa qaba. Finfinneen harka keessan galtee jirti. Waan laagaa gaddabraa bishaan Finfinneen dhugdu qeyroo harkaa qaba. Nyaata Finfinneen nyaattu qeyroo harkaa qaba. Yoo san irraa qabdan warri Finfinnee dhaqeeti Abiy ilkeedhaan nyaata.
اتمودا وني هجتن أرى برخنا أياني جمتشورا هنجر أرى أياني جمتشورا هنجر إيش بيجيسه أياني نياتني إيشسن أياني نياتني أتالن قالتني ردي منسون هنجر dhaabbatee jira ayyaanni kasiin jiru jechuudha qeeroodhaatu laagaa qabee gubbaa taa'u jira sigalee Abiy Ahmed osooni qeeroo kamsuu osoo qeeroo qabu osooni kasagaleen qeeroodhaan dhagabne bitti nagaya bitti tasgabbooytee jirti diinagdeen keenya fuuldura deemaadhaa jira biltsiginna badhaadhiin osoo juuti boodarra gaafa jarri laagaa qabe hangasitti jala deemnee qabsoo hadhoytuudhaaf if qopheessuudha qabna qeeroon biyya keessaa hangas takka bu'aan isin buusaadhaa jirtan bu'aa laafaadhaa miti qabsoon awwadaa irraa eegalte sun arra oromiyaa walgeessee finfinnee marsitee taa'uun jirti jechuudha magaalaan finfinneedhaa marfamtee jirti eenyu harka qeeroodhaa dandeettii oromoon qabdu mee haa arkanii akka oromoodhaan jiraachaa jiran akka qotee bulaan keenya oomishee warra finfinneedhaa kana jiraachisaadhaa jiru leeddamsi haa arkanii akka kuduraa isaan nyaatan jimaa isaan qaban xaafii isaan nyaatan garbuu fi qamadii isaan nyaatan akka oromoon oomistee fi isaan kana jiraachisaadhaa jirtu haa arkanii hanga keessatti laaleessinee garsuu qabna qunxuunnee laaleessinee nutuun uummata kana qeeroon tan oromoon tan jennee hanga isaan baranitti itti mudduudha qabna arra hooggantoonni biltsiginnaa oppidoon duraan gaafa oromoo keessaa waa kaan mee dhageeffadha waat kasiiba mee akka dhageeffadha hoggoo oromiyaa keessaa waa kaan naftanyaa araarsuudhaaf taakkalaa uumaatii fi shimalis abdisaatii fi gurbaan maraataan ija baasuun silaa oromiyaa keessa fiiganiiti gaafa waa gubatan shaashamanii dhaqeeti oromoodhaan kafalaadhaa fi harka fiitiin oppidoon biltsiginnaan gubdeeti qotee bulaa keenyaan maallaqa dafaa wal buusaa kafalaa fi ummanni amaaraa kun miidhamee jira isiniitu miidhee isin duraa gubee shafjaati qotee bulaa oromoodhaa naggaadonni oromoodhaa wal baasaa kafalaaf jedheen nama keenya miskiina eenyu gammachiisuudhaaf amaara gammachiisuudhaaf arra garuu gaafa Tigraay filmaata gootu isaan hundi mee harka mataa awwaaleen ta'an akka nama waraabessa ganda keessatti itti baree qaana'oonee jechuudha akka waraabessa ganda keessatti itti bareetti mee taayyee danda'a waa barreessu mee taakkalaa uumaa hafuuraa baasu mee Abiy Ahmed jechitu kwaajuu mee Shimalis Abdiisaadhaa waa'ee Tigraay takkaa dubbatu mana keessatti ifirra fincaanan nuguuni gartee waa'ee Tigraay kaate mana keessatti ifirra fincaanan silaa arra oromiyaa keessaa waa taani naftanyaa gammachiisuudhaaf araarsuudhaaf milishaa leenjisan kana erganiiti haadha oromoodhaa ajjeesan dubartii oromoodhaa gudeedan manguddoo oromoodhaa ajjeesan ulamaayee oromoodhaa ajjeesan qeensii oromoodhaa ajjeesan arramee warrummaan as bahee silaa gaafa oromiyaa keessaa waatan ibsa baasuun charchiin ortodoksiidhaa taas baatee ibsa baaftu tagortanaan isbaachiin tagalaa mee amma haa dubbatanii mee waa'ee Tigraayirratti ibsaa baasanii mee jecha tokko haa jedhani hangan takka OPDO tuffadha ummata najisa ummata faayidaan qabne ummata garaadhaaf bule ergamtoota warra namaa ergamuudhaaf uumame warra sabab hin beekne warra maalummaa hin beekne OPDO hangan takka tuffadha wanni oromiyaa keessa deebanii oromoo irratti fincaanaa oolaniif oromoo irratti haqqisaa oolaniif waan oromoo yeroodhaaf hidhannoon qabneef waan oromoon humna hin qabneef OPDOon farqatti irra yaatee oromoo kafalaa qabeenya amaaraa kan gubdan kana godha akkas godha yookaan isin finna yookaan isin hiinaa dubartii teenya xiqqeessuun haadha teenya xiqqeessuun ilmoo daa'ima baatii sadii haadhaa wajjin ajjeesuun laala warri Tigraay kabajaadha qaba kabajaadhaanii qoma dhiibanii boonanii filmaata fi geggeeffachaadhaa jiran arra OPDOon takka hafuuran baaftu takka hin dubbattu mee dabballoonni OPDOodha biltsiginnaadha mee warri dilli badhaadhee jiru mee haa dubbatanii maantana intarneet gubbaadha mee as gubbaadha hafuura haa baasani maraataan Abiy Ahmed kalee deeggarsa qabaachuudhaa fi dandeettii qabaachuun gooha gartee sooshaal miidiyaadhaatiin hin madaalamu
ja garuu at the same time warri social media kanarratti maallaqa guddaa ramadee social media irraa nama maallaqaan bitee dalaysiisaadhaa jiru Abiy Ahmed kuma jaha kuma shan bitee internet gubbaa social media gubbaa warri bar alaagalche kun hundinuu bar warra internet gubbaa dhaabite hotaadha Facebook gubbatti olola nu oofa nu faarsaadhaaf bar maallaqaan bitee galchee tana kaafa Sila warra katana kaadhaa kana wanni bitee galcheef internet gubbaa Facebook irraa biteeti nu faarsaadhaaf biyya galche olo nu oofa garuu kalee gudubbatu Facebook idhaan himma daalamu deeggarsa qabaachuun kiyya ani ummanni kiyya guunin chiginyi dhaabaa jeen akka keenaa wajjin dhaabaa miliyoona meeqa dhaabnee kana jechuun na deeggaran jechuudha maaree akkasii miti addunyaan tun arra bakki survey irraa gootu social media bakki survey irraa godhan social media gubbaa maaltu deemutti jira maaltu godhamu jira waa'ee filmaata Ameerikaadhaa social media Twitter fi Facebook gubbatti maaltu haasomaa jira Ameerikaan data as gubbaa fudhatti Abiy Ahmed an Ameerikaadhaa fi Chinaadhaan caala jeekalee deeggarsa ummataa qabaachuudhaan waan nuti goone kana chiginyi nuti dhaabne kana Ameerikaanu Chinaanu hindandeessu gurbaa tokko gaaf tokko gaaraa shantararuu wanzooch taraarochish gaaraa shantararuu amaarri suni dhiiroo Ameerikaa tana takkaa dhufee arkeeyye Ameerikaan biyya mukaan beekamtu achi isaachuu taa'etuma gaaraa shantararuu wanzooch taraarochish maarree jagnochish haajanii isaan Abiy wanni he repeat the same thing kale Ameerikaadhaa fi Chinaanu hangana guuju Ameerikaa tana dhufee arkee beekaa Abiy Ameerikaan biyya mukaan uffamtee shaguu keessa deemtu jannata fakkaatti dachiin siidhaa winter malee samara kana muyni mayree greeni maal fakkaatti magaalaan gartu Ameerikatti magaalaan cufti mukaan guutamtee jirti daaraa akkamitti Ameerikaan nangeessu jedha afaan qeeran qabu waa hundi dubbataa gurbaan maraataa dhaguun isin jiru guuni Ameerikaadhaan if madaalu Ameerikaan biyya addunyaarraa giriinummaadhaan beekamtu biyya magaalottiin isiidhaa hin mul'anne downtown naannoo fooqiin dheertuun jirtu malee magaalaaleen Ameerikaadhaa mukkeeniin uffamtee jirti muyni Ameerikaan dhaabbattu muka filatamee gaarri Ameerikaadhaa mootummaan tokko teekeer goote muka tokko beekan Ameerikaan irra hedduun siidhaa caakkaadha gaara hugguu ijaallaaltu si gammachiisu anaa keessa deemaa oola gaara ambaresti kooraanaati gaara keessaan deemaa oola anaa beeka soo Ameerikaanu nungeessu Abiy so kun abdii murachuu isaati sigarsiisa arra tarraamaayyiidhaa kafanameeti awwaalamuudhaa deema Abiy arra dabballoon isaatis cal aangoonni siirius warri akka taayee kun cal maaliif Abiy jiruudhaan kafanameeti gifaana gubbaa jira awwaalamuudhaaf gaafa mootummaan Tigraay gad dhaabbattee hogganni keenya kana mangistii jaaranne jedhanii labsan Abiy guyyaa san qabrii haa'uudhaa deemanii jechuudha kana booda waan takka illee hin qabu እንዳልሆነን ቆጥረዋለን ምርጫ የለም እንደ ጨረቃ ቤት ነው ይሄ ህጋዊ አይደለም ወደፊት ታያላችሁ በ10 ወር ወይ በ8 ወር ውስጥ ሀገራዊ ምርጫ ሲካሄድ የማይሳተፉ ከሆነ ያርማሲ ደቤ የማይሳተፉ ከሆነ እንደዚህ እናደርጋለን ላላ ነምኒ መራታን ጎዋን ዋተከለም በይን ወማርከዱበት ማሊፍ ዋን አረጀ ከነ ዋን ከለጀ ከነ ማንተ ነው ቡርቁን ቀውኒ አብይ ሀገራዊ ምርጫ ላይ የማይሳተፉ ከሆነ ጋፈስ ዶይናፍ ደቤ ከዳ ኡመት ትግራይ ደውዳምቲ አቲ አሱማ ቀይኸይሳ ገርቴ ኡመት ቀወን ቀምነ ቤረጀስ ጆሌ ዳይመጀስ መንጉዶ ኸይሰ ደምቲ መስጊደ ኸይስ ድጀስ ሲገለ ደቤሰ ቀይኸይሰ ኦል ወረቀዌ ቀቡ ደይጤ ኦላልቴን ዱበት ስላ ደይጤ ጉያ ቶኮ ትግራይ ቴስት ጎቴ ገደብትለ ኦሮሞ ፍጡማይምት አቲ አሱማ ቀይኸይሳ አከሰርቸ ዱሎሜ ቆመ ኸይስ ደሚዱቲ አብይ አህመድ አከሰሬ ዱሎምቴ ቀይኸይሳ አቹማ ገቤ ብሻኑ ባሲ ሁጉሲቶ ለምንሻ ኸይገደር ጊቲ ኦሮሞ ጄስ ዱበርቲ ኦሮሞ ዳ ጉዴት አቲ ኸናን ጀባል ኦሮሞሌን ስላቀዌ እርካ ቀባቴ ኸነንጎቱ
qawwee harkaan qabanii waan beektuufi gaddeemtee dhaqaa dubartii Oromoodhaa gudeeda maarri manguddoo Oromoodhaa fixaa qawween qabanii isaan ammoo maan godhanii mee maaliif yoo nama taate Tigraay kana filmaata kana maaliif zaa'aa takkaaf hin gufachiisin zaa'aa takkaaf yoo nama sinjan maaliif zaa'aa takkaaf qawwee dha'uudhaa miti negatiivii faallaa isaanii maan dubbatin dhaaba maan jiin hangas takka gowwaa jechuuti hangas takka maraata hangas takka faayidaan qabne isin oppidiyoon hangas takka ammallee ergamtuudha ammallee hangas takka nafxanyaan isin silaa ergamtaniif nafxanyaan amma faraqaa fi hudduu keessa dhiittee isin ergattulleen arra isin tuffattee jirte edaanuu waagaa illaachum kun jarru kun ergachuuf illeen tan ittillee faayidaa'uudhaan tan arra nafxanyummaan sunuu kana booda Daani'eel Kibrat Abii tuffatee jira waagaa illum zin ብሎ ነው ይሄ ደገፈዳ ሚዲያ አማራ ዋጋ የላቸውም ማሊፍ ጀሪ አማራ አከ ኢሳን ከኒ ትግራይ ዶን በርባደን አከ ኢሳን ከኒ ኦሮሞ ጄሰን በርባደን ተኦሮሞ ዳው ጅሮ ኦልቸን አከ አማር ፈዱ ኦሮሞ አጄሱ ረቲ ሆጀተን ገመቺሰን ኦሮሞ ጄሰን ዱበርቲ ኦሮሞ ዳ ጉዴደን መንጉዶ ኦሮሞ ዳ ጄሰን ዳኢም ኦሮሞ ዳ መታ ፈጫሰን ጢቲዳን ከራ ኦሮሞ ትልጉፍት ጀረ ገመቺሰን ገሩ ትግራይ ኦሊሌላለን ኢጃን ማሊፍ አብይ አከቱ ጀሪ ትግራይ ዱፌ መናነፉዳ ሲቢለ ኻቴረፉ ጅር halkan sibiila ኻቴረፈ ጃርቶ ጅሌን ብሎ ዝናሽ ትጉድ ወቅተን ሲቢለ ራባሴ ሀጃፍ ተረቀመለ halkan illee አብይ ሲቢለ ኻቴረፍ halkan illee ጉያጉ ገበው ምቲ አከሆት ሲቢለ ኻቴር ደማ ቃሚስኒሳ ሲቢለ ጀላን namni biyya qabatee amata lamatti ibsuudhaate sibiila haatee deemu maali kana gartuu garuu hangas takka nama darree gowwaan kuffifatee namarraan ka'u itti Oromoon gowwaan onni beektuun ummata Oromoodhaa haqawwee harkaan qabne arkeeti dhaqee hugguuni Tigraayitti aarees dubartii Oromoo hojjesenni Tigraayitti hugguu aaree gaddeebe manguddoo Oromoo ajjeesa Tigraay hugguu aarsee gaddeebe imaam Oromoo ajjeesa Tigraayitti aaree hugguu gaddeebe daa'ima baasediiti ajjeesa laala nama gowwaa laala Abiy hangan takka gowwaa hangan takka aara hunda Oromoo rabba ummanni du'ee taa'u ummanni qawwee harkaan qabne ummanni nurraan kafalanne ummata Oromooti እነሱን ጨርሷቸው ገሩ አብይ አህመድ ሶቺን ቀይሮቱ ዮትፉፍተ ዮ አከናን ሲበድ ዮ ገለኔት አማ ኦሮሞ ጎቱን ደቻዳን ሲፍን ዴቢን ኦሮሞን ዱማኑ አንጅርት ዮ ጉማ ሀጫሉ ራኤ ገሊ ቱፊን አቲ ኦሮሞ አረኸይሰ ገቡፍተ ዮ ደቻዳን ሲፍን ገሊን አብይ ዮ ኻን ኦሮሞማን ቱኑን ጅርቱ አራ አጀንዳ ትግራይ ክል ይጂሩዳፍ ሚሊሻና ነው ሶማሌ ጃሬቲ ኦሮሞት ወባሳዳ ጅር ኸሌ ሳጃሬ አብዲሌ ጋፋ ኢትጋፈተማ ደሜትኻ እንሳ ኢትዮጵያ ዳ ቱሬ አብዲሌ ወሪ ጃሬ ልዩ ፖሊስ ጃሬ ኦሮሞ ዳን ዳዋ ቱሬ አብይ አህመድ ከርካርቱ በዳ አብዲሌ ወኑማን ሂደሙ ፉንጅርቱ አራ በዲ አብይ አህመድ ኦሮሞ ረጎዴ አብዲሌ ንጎኔው አብዲሌ ወንደው ሁንጅርቱ abdilee khalees isaan leenjisee chikaay wanni kun akka tasaa harkaa baatee gaafa Ameerikaa dhufe walgiin an gubbaa jiru walgiin an irraa hirmaa dhirratti Abiy Ahmad ummanni keenya kan naannoo Somaalee buqqa'uus politikaadhaaf itti faayidoonee jirraa akka ummanni keenya wajjin ka'uuf itti faayidoonee jirraa hedduu nu gargaaran jedhe ummanni keenya kan naannoo Somaaleerraa buqqa'e politikaadhaaf itti faayidoonee jirraa hedduu nu gargaaran jedhe walgiin an gubbaa jirurratti so kaychu malchun isaatu waan sankaleedhaas dhiiga Oromoodhaa kan daangarratti ganna qamisan isaatu godhee jechuudha arraas waraana abdileedhaa san haaretti jaareeti ummata keenya bobbaasaa jira khalee namjaadhume jechuudha waraanni suni waa lamaaf godhame yaada Oromoodhaa gaddeebisee hoomorkee keeysaa mana keeysaa nu baasuudhaaf takka nuu fi ummata Somaaleedhaa walitti nu buusuudhaaf akka diina taanee wal eeggannu sadaffaan garuu
falmiin qeeroon godhaa jirtu bakkitti hammaachaadhaa jirtu baharraa'e. Falmaa qeeroodhaa tana ifirraa qabbaneessuudhaaf ummata kana qawween qabanii lolarratti banee dhumaatiin isaanii hara kiyyaan osoo hin taane garasiinis fixuudhaan qabaadha. Wanni Abiy godhaa jiru. Abiy yaadaanis dandeettiidhaanis sammuudhaanis si dura jira. Siimaa hayyimii nama kilaasmeetii wajjiin barate hin qabne. Tamaarii high-school si wajjiin barate hin qabdu. Nama kolleejitti kilaasmeetii hin qabdu. Elementarii nama wajjiin barate hin qabdu. Hanga ulaajaa hin beeka. Hanga ulaajaa ganda barattee sanii as nama kilaasmeetii hin qabne addunyaa tanarraa nama kanaan wajjiin baradhe jiru. Nama isa hin qabne ka PhD qabaju for the first time addunyaa tana gubbaadha. Anga home schooling Itoophiyaa keessa hangam takka hanga PhD nama oofaan I don't know. Home schooling biyya kanattu akka godhuu hin danda'an. PhD kan nama wajji barate hin qabne kophaasa maraata laala. Silaa bara namni ni fakkeeffata. Nama maraata waa takka hin beekne nama PhD qabu miti namni high school graduate godhe Abiy Ahmed arra ifarka silaa iflaala. Ati nama kophaate fiigeetuma waraqaa maarrees ni qaba, PhDdhaas ni qaba, maarreedhaas ni qaba. Intalti, how did you find Oslo jennaan? What? How did you find Oslo? How did you find it? What? I don't understand. What? Lala gurbaa dhamaa. Nama kanaatu PhDdhaan qabaa. PhD te halayyaa si kaa'u jirta Abiyyaa. PhD te halayyaa si kaa'u jirta. Halayyaa keessaan baane si kaa'u jirti. Yaa qeeroo Oromoodhaa injifannoon teessaniitti fa'a. Injifachaadhaa jirtan. Diina keessan qaarsaadhaa jirtan. Arra baankiin Itoophiyaa duwwattee jirti. Tigraay jalaa baatee jirti. Karaa hedduudhaan mootummaan tun miidhamu jirti. Qabsoon hadhooytuudha of course. Akka rakkataniin beekaniin wadha. Rakkachaadhaa akka jirtan. Naggaadonni keenya akka rakkachaadhaa jirtan niin beeka. Garuu rakkoon tun rakkoo yeroodhaati. Namummaadhaa turra caala. Nama taatee jiraachuu turra caala. Waa harkattee gabrummaadhaan mataa qabattee jiraachuurra nama taatee mataa ol qabattee jiraachuudhaa turra caala. Karaa biraatiin abbootiin qabeenyaa ifatti qabsoo Oromoorraa qooda fudha. Abbootiin qabeenyaa xiqqoorraa hanga guddotti ifatti qabsoo Oromoorraa qooda fudha. Xawalwaalummaa ifa waaltanii mootummaa fakkaachaa ummata fakkaachaa iddoo kana jiraachuun hin barbaachisu. Abbootiin gadaadhaa ifatti qabsoo Oromoorraa qooda fudha. Abbootiin gadaadhaa manguddoon biyyaatiis ifatti qabsoo ummataa wajjin dhaabbadhaa qabsoo Oromoorraa qooda fudha. Wanni arra ifa waaltanii boru as baatanii sabbootatan hin jiru. Qeeroo gargaara abbootiin qabeenyaa duubaan qeeroo gargaaruudha qabda yoo dhugaan abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa taatan qeeroo tinnisaa qeeroo gargaara nyaachisaa waan barbaadan godhaaf biyya keessatti. Yoo kanan goone boras deebitanii halkan diinaa wajjin guyyaa lakkii qeeroon hin tuqinaan hin taatu. Abbootiin gadaadhaatiis abbaan gadaadhaa namni waan jedhamuuf jira. Abbaan gadaa hoogganaa hawaasaati. Hooggan ummataati. Dantaa ummataa bira dhaabbadhaa. Dhugaa ummataa dubbadhaa. Arra boruu miti. Boru gartee gaabii uffattee wanni as baatuuf hin jirtu. Gaabiin ati uffattee deemtuun tun arra ummataa wajjin dhaabbachuu kee mirkansi. Ummata biraan jira. Rakkoon ummataa rakkoo teenyaa ummata keenyarraa ajjeechaan dhaabbachuu qabdi. Hidhaan dhaabbachuu qabdi. Ummanni keenya nagarkachuu qabaa. Abbootiin gadaa arra jaa. Not tomorrow. Abbootiin amantiidhaa arra jaa. Biyya keessaa haadha. Hay. Doonafneef osoo ijoolleen daa'imni isin jala dhumtu wanni ifa waaltanii teessaniif hin jirtu. Keessattuu abbootiin qabeenyaa warreen xawalwaalleen mootummaadhaa wajjin dhaabbattanii mootummaa gargaartanii waraana mootummaadhaatiif maallaqa walitti qabdanii nyaachiftan. Taargeetiin keenya kana booda isin. Arra warri maallaqa walitti qabee fi waraana mootummaa nyaachisaa jiru abbootii qabeenyaati. Maaliif? Mootummaarraa fuula harkachuudhaaf. Ummata keessa wajjin dhaabbadhaa. Fayyataa yeroo gaarii qabadhaadhaan jedha.